godhun tuntu kun qonqootanarra sirriitti wayi namni argu jira kayatiin mee waan edda bulisan naqadhee nyaadha. Amma masee dhufee bar salaatuuf nyaatti gargaaruu dhufee bar. Ijumati yang turun asri azan saya udah tak ijumati yang mau kami saya kutte cerita kayak di mana feratul cumi saya kutte cerita kongkos ganang goda wame kan nafatama suwan tak insan guys. عشرين دبرت يا عشرين زرعة ايه الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Wai amman tana awa godhun tuntu kun qonqootanarra sirriitti wayi namni argu jira kayatiin mee waan edda bulisan naqadhee nyaadha. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله استغفر الله. يا راكي يا ساعتي لما بوتها في يا ونمنس رفض جرا كليس إرابنيا نيا كمتين أول جساتي كنا ميا وسومنا كنا كمتين أول جوف دو جرا لكي وسيني وانيا توا بربادك مالي وما أولان دند أولون دند
Tokkicha kana waan fuula maal qadaa kabalaa mee kana tokkicha nyaadhee kabalaa. Nyaadheeti. Kabulee kana nyaadheeti. Kabulee kana nyaadheeti wayii harkaan ni dhugumaan. Booda waan biroo isaaniifis godha barbaada. Maala sii goota? Hai, afteraan godhu jira maala sii goota? Amma masa'ee dhufee bara salaatuuf nyaata si gargaaruu dhufee bara. Hai, si gargaaruuf hin dhufee har'a maaltu sanaan dhufee na gargaarte himte kana gargaartee beekti maal jechuu keetti si gargaaruuf hin dhufee hiika jibaa waan dhufteef hime haa dhuguma sanii hime waanuma as seenteef sanii. Laala akkasii miti ala gabba'uu deema bara yoo alarraa barbaadde dheetti waan alarraa si bitee fiduun qabda. Lakki hin qabu waan dhufteef garuu ni himta takka as seenteen beektu har'a maaliif akka as seente ni himta. Erga waan si bituun qabaanne kaa yaalaayyee kanaas. Way ay sumana dhufee anuma nyaachuu jiru. Mudhiin na jettee mee silaa naqaanyee seeme akkasiin arge. Dafeetu waan isa haanis bagaan shawwadudha. Osoo nyaachuu jiru silaa inni na dhufaa sitti. Eessumaan na dura seenutti. Garaa kiyyaa dharatti masee kutate. Furee barbaaa soomatti olee waa soomatti hin oolle waa nyaadhee nyaanne yaa niyyaa balleesse. Egaa waan nyaadhu dhabee waan dhuguun dhabu. Wayii maal mammaara dhiiroo hoteelli illee jiru as keessa. Kun dhiiraa dhalaa miti inni sa'a kanaan maaltu as keessa isa naqe bakka isa wooma barbaadachuu deemu malee wooma nyaata hin barbaadatu deemu sa'a kanaan maal dhufe ammas akkasi fiigaa suuta ijaarseen wooma nyaachuu deema inni isarratti sooma nan qabu. Wayii irratti hin beekee gartee isumaa nyaachuu deemu irratti beeke. Dhiiroo inni wayina irratti beeke. Zerri fadhu so wayina arke nan arke. Silaan arke maal godhu jirtan anjaa'ime sun inni dhufa. Dafeetiin nyaadhee hararraa kaasa. Ammaa kan ittiin dhufiin. Wayii osoo hirribuma sanii ka'uu baadhee wanti dhufa. Mamaan naan jetti dhiiroo akkasitti dhokadhee kushiinaa seennee fiigichaan na ariite. Wayii waan naan jetti ilaala dhiiroo. Hai, boo kushiinaa maaliif dhuftee tisa? Dubbiin teenaaf hin galle maaliif dhufte mee naa himi? Kushiinaa? Maal godhuu dhufte kushiinaa keessa? Saasanii. Kushiinaa waa si bituu dhufe hin jenne. Lakkii. Sanii miti lakkii. Waan dhufteef mee dhuguma sanii? Anima? Uuma dhufteef sanii mee gijibini? Lakkii uumaaf hin dhufne wama si bituu dhufe masi gargaaruufaa dhufe malee uumaaf hin dhufne lakkii. Darsatti walii karaa gootuutu ribaa na kaasee bara nan hin gargaara dheetuma dhufe. Haa anuma gargaaruuf dhufte gaa kijiba keetii miti gaa. Maal kijibaan takkuun kijibuun nan beeku? Si amanuu gaa. Takka illee naa malee. Duuba maal akkasitti ututuba dheessitee akkasi seente suuteettee ututubatti akkaneettee seentee bara. Nama hirribaan kaasu dheeti gaatuu kakka gootee hirribaan gaafteeme. Nama hirribaan kaasu jetteeti. Dhugaan booda gaanii mul'atti amma akka kijibtuus. Fayi amma salaatiyaa. Hayyee. Wait, I did too. Okay, good. Bishaan uume ya Allah. Ittiin deebi'a. Salaanni asii ga'ee jira. Namni nuti hodhamee osoo hin geenye haa. Maal mana jirta? Salaatu jira, hojjechuu jira maal? Odoo jiraatu dhugaa maal saffise? Mujjaa kana jaaman namni jira gara bitu. Hojjechuu jira waan duraa deemta hayi. Si harkee jira garuu namarraa dhokattus ilma namarraa dhokattus rabbiidhaan dhokattu. Kanaafuu soomanni rabbiin anaatu galata galchaa rabbiin wanni soomana naa galata galcha jeef maaliif rabbi jechuu soomante namarraa dhokattus rabbiin si harka jechuudha. Ati immoo yoo dhokattee bishaan dhuydees malaaf utuu jechuutti jira jettes rabbiin si harka garuu. Sanna argaa deemee dhugaa keetti.
شيء في أمك أما ما تدعوا غريب مسجد قرآن ودم يلا نترى بين ما قبلوا كله دو شو دابنا سيم ترى هاي كيسير أخذت ده وين من كان يا أو ميجا تاتو هن كوشينا نبافتي وانياتو نلقيت إستاتو أما ما تنقل فيه والله يدوم أماتي فرون كابو يا أو بيرولي أماتي أبسيت مسوما ما لبو ربي برا جزانا غرغن رمضان كي يبد نما برا تاتون أرغن غرو هرغا هانغا ويا غا بشان غرا غوت بو مصطفى بو ما قولي جبت صرف جبت صلاتين أمي كم يريد صلاتين دبني أريد بشان ريب غديك إيه خادو بس صلاتين فكر دو يومي صلاتين ريبة تنتي بو خير قرآن كره ربي سامد لا چیزے تو مگر سبحان الله دارا أما دبي براري سيا مصطفى ما كي سوما ندفع جراتي سي في جاول ساي بوتن كتير له خاصي تخامة كون كودي إسا خانة غرغرة أول كي كونكو إيه خي دفي فتو او زين فتنو قابل دے سا کوئی کا جل جسون تمن آخری مون کریو او فران گیت سو افسو او جران کا جو فیتے او سون کوفتی اچ پورے گھرا بوت yo amba eta ubat ko ba madiman dirana Agak nak fun capsi, awak nak saat ini lama je cap saso. Oke. Oh, mul'in tu hindi na adana jitto so nyata ci bu jay ba han najra maal jette mudin na jittete anta dalayte ilaan ganama dhaabbadde ilaammaa dhaabbachuu jirtu hin dubbanne ati fiddee saayibbootan keetii hojii as guurtee kakkaa hawwichaa isin dadhabsiise. Saayibban kiyya kam eegumaan fituu gaa'ina dhufanii yoom guutuun hojiin guuran. Guutuu yoom hojii guuran ibboo isaanumaa fi sumaan irraa guuru jiraan. Hagumaan fituu ga'e kakaase jerumaa yeroo duraa ilma keessa ciisan jira. Allah ajaa'ibuma qabdamoo addaa jetti. Rabbi khayrii siif haa godhu. Soomanni addaa akkam jedha. Soomanni irraa bareeda jajjaba arraan ni dadhabeen sooman arraan tanaa akka arraan agarre amatu hundarra. Mahan nyaatiin duuba yoo dadhabde. Maan nyaatini? Haay soomana baay'ee takkitti tana qabna akkamitti nyaadda yaabuu haraami. Guyyaa dadhaban nyaatanii dhuma qabalan kamaan nyaattee qabalta.
kana nyaadde duba kamiin kafala kam kadu futrattiin kafala Menu tadi sih katanya ati. non gizi ati madbaxa dhuftu san cabsitee kafaluu haate loonatu Ani mo laki astaghfirullah. Ani kafalu ayya. Ani bar mu'mina wai. Nama kam nasete sa? Allah nasete. duuba maaliif akkas naan jette reekas taanan eega dalaan ta'in eegaati cabsuun kayin maa cabsinaan jettaan Sena. Waalaikumsalam. waalaikum salaam Keessummaan dhuftee yoo nurra jalli. use Jirtan. Waalaikumsalam. Nagaami. Akkam jirti? Marqaana keessanii. Keessummaa biraa geessanii. Gaggeessinee bira. Akka nagaa warraa amatu akkanumatti nama fursiisee sababa dargatu rabbi sinaa taasisu. Akkasitti dhugaa keeti. Bisirraa jaalatu sillee. Isa akkas hin jenne reefu baruggaanii fi Kaatee nama waan fiddooti maal teetteetu mana walaalta. waan nyaataniin fidaaf yaayyee Maal jette sa? Maali muu deemta? Maal jechuu deemta? laa ture haa amma du'aa maqaa dhufneeti. Ati jaalan beektu. Ture. dhuki Keessummaa fiddee fiigta. Bareeda. Bara haree fuutuu nagaraan baane waamaan isinii majeet waan abdii malee. Maal jette qoy naahoo bishaan maal fidii yaa rabbi dadhabbii akkana jirti. Bishaan mana gaanaa fidi bishaan manaa fidi. Maal na himuu edda? Maa witti fattasa kanatti. Maal na himuu eddaa siin jedha. Maal himuu ahoo bar anuma mana keetti dhufu asisaa galtee deebite moo karamaa deebite barsiisa barbaadee manuma keetti dhufu edduu ajaa xiqqoo wayitiif. Bara akkas hin jenne reefu hawaasa namarratti sin qaanesu keessummaa irratti jeetti nu sibeete. Ati arra sumanaan inni akkam sumanaan oreetti kam akkasi qoqqoodha. Bishaan fiddeerta? maal jettan haasaa Maal jette saa bishaan dhugeera. Maali moo dheebuna kana bishaan dhugdu asirraa eegaltee bishaan dhugooti. Maal jechuu beektaa? Asirraa eegaltee laa hangam mareefu nyaannutti bishaan maa fi dhugutu jirtu asirraa wanti takkas jalaaftee jirra. asiriirraa eegale Asirraa jalqabe. Maal Asirraa waan inni jedhu dambaa maal jette saa? Maal jette hoo? Saa geemii taphachuu jirta moo maal hoo? Sabar akkas hin jenne reefu hoggaan ammaa masa dhufsan maa dura jirta. Ana maa dhala dhuftee maati? Hayyi mana dhuftee? Allah Ana maa inni dhufe? us elloo wanni achi dhufteefu sanii fi wanni madbafanna dhuftee akkasi suuta seentee uffuu nyaattee jirta us Kanaafuu ati har'a soomana hin qabdu sin jechuu keenya nuti hawaasa irratti uummata irra sin qaanesu nu hiriyaata irratti jenneeti amma kophaa obboleettii misi. arree elloo nyaachaa oole dhugaa ooleemi barna shawwadee Arraba itti deebiin waan akkanaa Nyaannee siin jedha dabal malee. waan akkanaa ganaatti deebiin. Nyaannee siin jedha ati jeteetiin agartee hoo hin kakatta? Akkana agar. Haboo akkas hin jenneetiti hoggaa ammaa maseenti. Tuubboo bishaanii akkamitti akkasi dhugutu. Afaan lulluuqataa rakaa. Afaan lulluuqataa. inni nama afaan lulluuqatuu fi nama dhugodda ollaaleeti Nama soomaatii miidhatis siribaa ka dunqaati man kamanan dhufu argeessa beekan. Akkasiin jee ati ma ifiso billan. Sigalee nuti harku baannus rabbiin si arga. Rabbiin wanni soomanni anumaa galata galchaa soomana anumaa dhiisaa wanni jeefu rabbiini. Namni dhokatees nama dhagalaa dhokatee nyaachuu ni danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf jecha kasoftu nama malee rabbii miti. Ati nama jalaa dhokatte malee rabbii irraa dhokachuu hin dandeessu. Soomana kee lubbu tajaajila dhugaatti himi soomana lekkuma soomaniif ta'u. Kanaafuu nuti na siyaasiidhaan meetiti akkana ta'in si jala. Nuti kalee si agarree yoo arra duraas akkana soomanu jiraatte. Laa akkanatti hin soomanoo hayyi. Arma qofa furteeme arma qofa. Akkanatti hin soomanoo akkanumaan soomaa eebbi uzu bidla. Kanaafuu arma qofa furteeme Garanna dhukkuba yaasaa bu'aa isii himee isaan garanna yaasaa yudurumaa irraa iyyuu iraaba si nyaannee dawaan garanna dhukkuba. dadhabdee furtee jechuudha. Na dhukkubaa sin jedhaa. Akkas taanaan rakkoon qabu guyyaa si dhukkube furtee guyyaa kaan qadaa baasus rakkoon qabu garuu ittiin deebiin. Akkasiin hin jenne guyyaa si dhukkube qadaa baafta jechuudha. antu bee waan inni dhukkubee Si dhukkubni wallan dhiisi rakkoon qabu. Galatoomi Galatoomi atis. Illaa nuti enne himu jirtaan asirraan faamii malee reefu. Atis galatoomi. Khalaas amma niin kaaniiti. Deemi. Hagaruma sirriitti muufi. Rakkoon qabu deemi. Nyaadhu kan Jiraadha. Laa amma barra Oolu salphiftee.